Hello guys, bakki kun bakka itti kurulush Osman viidiyoon yookaan fiilmiin sun guutummaan isaa waraabame amma geejjiba ittiin daawwachiisuu jedha. Meen geetii yookaan immoo seensa jalqabaa irratti kan nuti argamnu keessa kana jennee bakki kun bakka Osman beeyin jiraachaa ture akkasuma tiraabii yookaan sanyiiwwan qomoo warri kan jiraachaa turanidha. Guutummaa bakka kanaa fi akkasuma aakteroota fiilmii sana keessatti argaman illee amma geessee kan isitti agarsiisuu ta'a. Guutummaa viidiyoo kana nafaana ta'a. Let's go. Kun main geetii bakka fiilmiin sun itti waraabame yeroo ta'u mannoonni xixiqqoo bakki kun itti argaa jirtan bakka qomoowwan warri sun hundi isaanii keessa jiraachaa turanii jechuudha. Bakka sana jirra amma akkasuma kan adii guddaa namni duratti argitan sun immoo bakka itti Osman beeyin jiraachaa ture mana inni keessa jiraachaa ture jechuudha. Kun immoo akkuma sanatti guutummaa isaa geessee agarsiisa. Let's go, you can see this all. Seensa kanarraa akka kanatti dhuftee gaafa seentu bakka miira addaateetu sitti dhagahama bakka kana gaafa dhuftanii jechuudha. Wanti hundumtuu isin fiilmiiwwan sana keessatti agartan fuula keessan dura dhufanii qaamaan dhuftanii akka kanatti sitti gaafa agartan baay'ee namatti tolu. Amma immoo kanatti aansuudhaanii bakka itti sibiilli tumamu yookaan billaan saba wantoonni garaagaraa tumamu kana waliin deemnee tumna nuunis mee dhaggeeffadhaani. Yeah, this is I am Haydarallah. Akturallah. Akturallah, okay, fine. Haydarallah. Akturallah. Haydarallah. Akturallah. Haydarallah. Akturallah. Haydarallah. Akturallah. Ethiopia. Yeah. Selamünaleyküm to everyone from Turkey, from Bosnia, of course. We are waiting of you also. Greetings for Ethiopian people, okay?